eekamtuu ta'uunsaa waan hin hafne. Kana hundumaaf faallaan maalidha? Maal ta'uudha? Jedhaa kaayi. Nama waaqayyoo ta'uudha. Yeroo nama waaqayyoo taatanii isa nama jedhe sanan taatan. Ameen jedhama. Wantoota nama isinitti beesan, waan jireenya namaa mancaasu, waan hafuura namaa mancaasu, waan qalbii namaa mancaasu, jireenya nama waaqayyoo akka namni hin jiraanne kan nama godhan sana ta'uu hin dandeessan yeroo nama waaqayyoo taatan. Nama waaqayyoo ta'uun garuu gaa salphaatti waan dhufamu miti. Salphaatti nama waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Aarsaa baay'ee adeemsa baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya Xiimotewos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irra isa jiru dubbifneeti namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya isa ammaafis isa dhufuufis abdiin isa keessa jira waan jedhu dubbifneetu walii wajjiniin sagalee waaqayyoo ilaalaa turre. Namni lafa kanarratti jireenya isaa ijaaruuf, mana isaa ijaaruuf, ofii isaa ijaaruuf, dinagdee isaa, saayikooloojii isaa, haala garaa garaatiin sooshaal neetwoorkii isaa ijaarrachuudhaaf waan baay'ee dadhaba, waan baay'ee dalaga. Haa ta'u iyyuu malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe, namni biyya lafaa kanaa buufate jireenya isaa yoo dhabe isaaf maalii ka qabaa jedhe. Biyya lafaa kana buufate jechuun biyyi lafaa kuni waan isheen paakeejii jechuudha. Biyya lafaa gaafa jennu paakeejii jireenya namaatiif affeerraa qopheessee jiru. Biyya lafaa keessa waan baay'ee argachuu dandeenya. Wantoonni biyyi lafaa kun nu affeertu baay'eensa kan nama waaqayyoo nama godhan miti. Wanti biyyi lafaa kun nutti dhiyeessitu biyyi lafaa jechuun suupparmaarkeetii jechuudha. Suupparmaarkeet gaafa jennu gabaa guddaa jechuudha hiiktisaa afaan Oromootiin. Suupparmaarkeet gabaa olaanaa. Gabaa olaanaa kana gaafa seentan waan isin dhabdan hin jiru. Wanti hundumtuu jira. Wanti gabaa baay'ee keessa deemtanii argattan suupparmaarkeetii sana keessa argattu. Gatiin isaa irratti barraa'ee jira. Kanaaf biyya lafaa gaafa jennu akka nama suupparmaarkeetii seenee. Namni suupparmaarkeetii seenee waan barbaade bitatee ba'a. Waan barbaades filatee ba'a. Akkuma kana biyya lafaa kana keessa waan barbaadan filachuu dandeessu. Garuu nama waaqayyoo nama taasisan isa dhanni Phaawulos jedhu. Namummaa foonii cimsuuf yommuu of qopheessitanii filachuu ta'uu dandeessu. Garuu guyyaa muraasa yeroo muraasaaf nama gargaara jedha. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya isa ammaatiifis, isa har'aatiifis, isa amma jiraannuufis, isa booddee dhufuufis kan bara baraas isa keessa jira. Nama waaqayyoo ta'uu keessa jira. Ulfinatu, kabajatu, beekumsatu, beekamtiitu, guddinatu, jireenyatu, ulfinatu isa keessa jira. Nama waaqayyoo ta'uu keessa jedhe. Kana erga jennee booddee Phaawulos yeroo ergaa kana barreessu akka mana hidhaa keessa jiru isiniif ibseen ture. Mana hidhaa keessa taa'eetu ergaa kana Xiimotewos barreesse. Maaliif ergaa kana barreessan siniin jedhee Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee yeroo Xiimotewos gara tajaajilaa gara waamichaatti dhufu Phaawulos waamicha Xiimotewos baay'ee amana, baay'ee beeka. Ayyaana isarra jirutti baay'ee beekumtii kennaaf akka inni tajaajiluu danda'u, akka inni lallabuu danda'u, akka inni jijjiirama fiduu danda'u Phaawulos hin amana. Haa ta'u iyyuu malee jireenya Xiimotewos keessaa sodaatu tureen siniin jedhe. Sodaan kun maa inni tokko sodaan Xiimotewos qabu inni tokko ari'atama kiristaanota irratti yeroo sana ka'eedhaan siniin jedhe. Yeroo Xiimotewos gara tajaajilaatti dhufu naannoo sanatti kiristaanota biyya Room keessa jiraatan irratti ari'atamni ka'e. Keessumaa namoota wangeela lallaban warra akka Phexros, warra akka eenyunni Phaawulos, warra akka Siilaas irratti ari'atamni guddaan ka'e. Phexros du'eera, Yaaqoob du'eera, Isxifaanos du'eera. Isa booddee warri dhufan ari'atamaan ardiilee garaa garaa irratti yeroo tamsa'an Phaawulos qabamee yeroo mana hidhaa keessa garuu inni kun immoo tajaajilatti gaafa dhufu sodaan jireenya tajaajilaa akka isa qabate. Inni lammaffaan Phaawulos isa biraa hidhamee mana hidhaa galuun sodaa Xiimotewos isa biraa. Akkuma kana Phaawulos Xiimotewosiif
challenge guddani barsiisonni sobaa ergama Kiristoos giddu galeessa kan hin godhanne yaada Kiristoos warroonni hin barsiifne hududduuba isaatiin kaan namoonni yookaan immoo warra nuyi gnostic jennee barsiisnu isaan hududduubaan ka'e jechuudha. Gnostic jechuun waa'ee beekumsaa warra barsiisan jechuudha. Isaan kun Phaawulos gaafa mana hidhaa ka'u magaalaa Room keessatti warra akka Qolaasiyaas keessatti warra akka Tasaloniqee keessatti warra akka Qorontos keessatti barsiisonni sobaa kun ka'anii jechuudha. Barsiisa sobaa jechuun Kiristoosin giddu galeessa kan hin godhanne yaada Kiristoos kan hin qabne emotional yookaan immoo miira mataa isaaniitiin kan adeeman jechuudha. Kanaaf jarreen amma ani maqaa isaanii dha'e kun maal barsiisuun jedhe waa'ee beekumsaa, waa'ee dinagdee, waa'ee qabeenyaa barsiisu, waa'ee beekumti famous ta'anii jiraachuu, beekamu, qabeenya qabaachuu. Isa kanaaf jaroonni kun maal barsiisu? Inni tokko namni nama jedhamee kan inni jiraatu ulaagaa namummaa kan inni ittiin guutu inni jalqabaa qabeenya qabaachuudha. Namni qabeenya hin qabne nama miti jedhu. Inni lammaffaan namni nama ta'ee jiraachuudhaaf beekumsa qabaachuu qabaa jedhu. Namni beekumsaan dabalaa guddataa gaafa deemu ofuma isaatiiyyuu waaqa ta'uu danda'a jedhu. Inni sadaffaan immoo namni jireenya gadaantummaa jiraatu nama kiristaana ta'eedha jedhu. Kana hundumaatiif Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 3 kaaftanii hamma 9tti gaafa dubbiftan waa'ee jara kanaa Phaawulos bareechee barsiisa jechuudha. Tokko akka jedha lakkoofsa 2 hattanii gaafa laaltan ogummaan, badhaadhummaan, beekumsi hundinuu Kiristoos Yesuus keessa dhokkatee jira jedha. Achi gadi siqee immoo jarreen kun isin goyyomsu, harka duwwaa isin hambisu, isin booji'u jedha. Gara lakkoofsa 6, 7, 8, 9 gaafa dhattanii ilaaltan Kiristoos irratti hundee keessan gadi fageeffadhaa, jabaadhaa, dhaabadhaa. Jarreen kun warra nama goyyomsan, warra nama booji'an, warra harka duwwaa nama hambisanidha jedheetu jara kana barsiisa. Inni kun warra Xiimotewos sodaa isaanii qaba ture, warra tajaajila isaa chaalenjii gufuu guddaa turanidha. Maaliif? Namni nama ta'uudhaaf ulaagaansa beekumsa, qabeenya, dinagdeedha, beekamtii. Phaawulos immoo yeroo barreessu ogummaan, badhaadhummaan, beekumsi Kiristoos Yesuus keessa dhokatee jira jedha. Amma gaa jiraa miti dubbiinsa na dhugaartu memorii na dhugaartan basuma hunduu na dhugaara jechuudha. Hayyee jira utuun taane dhokatee jira jedha. Amma isa jiru argachuuf waan dhokate argachuun gargar. Waan jiru akka salphaatti akkuma nama looterii kutuun, akkuma nama daamaa haasa'uun, akkuma nama taraa qubii jiraatuutti argachuu dandeenya. Waan dhokatee garuu salphaatti biraan ga'a. Dhokatee jira jedha. Waan dhokatee barbaadutu nama barbaachisa. Barbaadu duwwaa immoo osoo hin taane eessa akka barbaadan beekuutu namarra jiraata. Eessa akka barbaadaniif immoo iddoo isaa eereera Phaawulos. Eenyu keessa jira? Kiristoos keessa jira. Amma gaa waan barbaadan iddoo barbaadan beekuutu namarra jiraata jechuudha. Waan barbaadan iddoo barbaadan. Kanaaf Yesuus Kiristoos akkas jedha. Namicha tokkotu qabeenya barbaada. Inni tokko immoo lafa isaa gurguruu barbaada. Inni lafa isaa gurguru irra qotee, irra facaasee, bu'aa dhabnaan, irri isaa keessi xaawoo dhabnaan lafti isaa midhaan baasuu didee kanaaf gurguruu barbaada. Inni barbaadu immoo irraa barbaada osoo hin taane keessa lafa albuuda qabu, lafa diyaamandii qabu, lafa almaazii qabu, lafa qabeenya warqee qabu barbaada. Kanaaf lafa kana bituudhaaf dura warra arkeoloojistii ta'an warra waa'ee lafaa qorachuu danda'an albuuda qoratan kana waameetu dhaqee qorachiisa. Gaafa ilaalan lafa namichi irra keessaa midhaan dhabe, namichi barbaadu immoo keessaa warqee guddaa argee dha Macaafni Qulqulluun. Keessaa sanaan booddee galee waan qabu mana isaa, lafa isaa, horii isaa hundumaa gurgureetu kai maal taatee maa maraattaa, maa qabeenya kee harcaaftaa jennaan kan kana caaluun argee jedha. Amma gaa
inni kun irraa dhabee gurguraa, inni kun keessaa argatee bite. Amma namni baay'een Yesuus Kiristoosiin faarfatee lallabee shubbisee jedhee irraa dhabee kan fiigu baay'ee. Phaawulos immoo keessa jiraa jedha. Ameen. Keessa Yesuus keessa jiraachuu, keessa seenuu, keessatti gadi of deebisuu, keessatti of fudhachiisuu jireenyi kiristaanummaa, jireenyi nama Waaqayyoo ta'u. Kanaaf jireenyi nama Waaqayyoo inni Phaawulos Yesuus Kiristoos keessa dhokatee jira. Inni amma jarri jedhan kun iddoo biraan barbaadina. Beekumsis, badhaadhummaanis, ogummaanis Yesuusuma keessaa argama yeroo inni jedhu argina. Egaa Phaawulos erga kana jedhee booddee wantoota ani isinitti hime ergaa inni achi taa'ee qajeelfama inni Ximootiyoosiif laatu wantoota sadii. Inni tokko amantii irratti akka inni jabaatu, amantii keetti jabaadhu jedha. Jalqabi tajaajiluu kee dura, lallabuu kee dura, faarfachuu kee dura amantiitti jabaadhu. Amantiitti jabaadhu. Jireenya nuyi jiraannu mana Waaqayyoo keessa tajaajila keenya dura amantiitti jabaachuudha. Waa'ee amantii immoo isinitti meera. Torbe kanaaf isarra deebi'uun barbaada. Kanaaf inni lammaffaan immoo wangeelatti hin layyeen jedha. Waan amma lallabaa jirtu kana, waan amma fudhattee jirtu kana, waan amma qabattee kaate kana maaliin godhin itti hin layya'iin rakkina sana keessaa qooda qabaadhu jedha. Isaan man fudhadhee jiru, xoofoon amma dhugaa jiru keessa qooda qabaadhu jedha. Inni kan biraan kajeelummaa bara dargaggummaa jireenya keetti dhufaa jiru irraa immoo jabeessi of eeggadhu. Of eeggadhu. Jireenyi mana Waaqayyoo keessa jiraatan of eeggannoo irraa jalqaba. Of eeggachuu. Wantoota dura keetti sisimatan sitti dhufaa jiran akkuma sila siniin jedhe Ximootiyoos biyya lafaa keessa jira. Akka namicha supermarketii seenee sana waan barbaadde filachuu dandeessa. Gara barbaaddetti goruu dandeessa. Carraas barbaachisetti goruu dandeessa. Garuu kana hundumaa warra jireenya kee mancaasan irraa of eeggadhu jedhe. Erga kana jennee booddee kanan isinitti himee qoodama macaafaa Ximootiyoos bakkoota gurguddaa afuritti akka inni qoodamuun isinitti himee inni tokko walitti dhufeenya tajaajila keessatti Phaawulosiif Ximootiyoos keessa jiru isa jalqabaa irratti dubbata. Inni lammaffaan immoo geggeessummaa waldaa kiristaanaati. Isaan kun geggeessummaa waldaa kiristaanaa kun bakka gurguddaa afuritti qoodama. Inni tokko tajaajilaa fi tajaajiltoota waldaa kiristaanaa keessatti. Tajaajiltoota waldaa kiristaanaa keessa jiraatanii fi tajaajilli isaan tajaajilan maal akka ta'e, maal hojjechuu akka isaan qaban, responsibilitii isaan qaban, ga'ee isaan qaban, eeggannoo isaan qaban, isaan kana Phaawulos bal'isee dubbata. Inni lammaffaanii tajaajila diyaaqonummaa waldaa kiristaanaa keessa jiru ga'een diyaaqonootaa maal akka ta'e dubbata. Inni sadaffaan amalli barsiisota sobaa warri amma Ximootiyoosiif chaalenjii ta'an kun amala isaan qaban, barsiisa isaan qaban, kaayyoo isaan qaban maal akka ta'e dubbata. Inni arfaffaan namoota waldaa kiristaanaa keessa jiran kilaastera yookiin sadarkaa isaaniitiin tajaajiluu akka inni danda'u. Maanguddoota, warra nama guddaa, dargaggoota, daa'imman, dubartoota, dhiirota akkaataa sadarkaa isaaniitti tajaajiluu akka inni danda'u. Barumsa isaaniif ta'u, gorsa isaaniif ta'u, kabaja isaaniif ta'u, iddoo isaaniif malu kaa'uu akka inni danda'u barsiisaa jechuudha. Walumatti qabee kan inni oofu osoo hin taane warra ga'eessotaaf, warra amantiitti xobbee, warra amantiitti jabaataniif, warra daa'immaniif, warra maanguddootaaf, dargaggootaaf maal akka ta'u Phaawulos cimseetu dubbataa jechuudha. Inni sadaffaanii abboomamuu diduu dhalootaa haasa'a. Kutaa kana keessatti dhaloota hin abboomamne. Fakkeenyaaf Ximootiyoos isa lammaffaa mee dhaqeen dubbisa sagalee kana keessatti isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kaasee hamma 5 dubbisa.
isa lammaffaa Ximootiyoos 4:2 akkas jedha dubbicha lallabe kun yeroodha kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaan argame nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu obsa hundumaan gorsii barsiisi bara itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurratti tolu isaan barsiisan walitti dhirsa saabbatu jedha dhagaa jirtu fuula kee dura kan jiru isaan kanadhaa jira Phaawulos bara fuula kee dura jiru chaalenjiin si eeggataa jiru inni tokko bara itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira jedha barsiisa sirrii inni kan biraan bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurratti tolu isaan barsiisan walitti sassaabbatu jedha isaan dubbii dhugaa dhaga'urra garagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeki ameen ati maal beeki garatti gortu beeki bara akkasiitu dhufaa baratti dhaloonni waan isatti tolu duwwaa filatu bara hamaatu dura kee jira ati garuu waan filattu isan sila sikin jedhe namni gabaa guddaa suuparmaarketii see waan barbaade bitata waan barbaade filata yoo barbaade dhiisee ba'a akkuma kana atis waan filattu beeki waan sii ta'u adda baafadhu jechuu barbaade inni kan biraan maal jedhaa dhiphina obsaan baadhu hojii lallabaan wangeelaa hojjechuuf ta'u hojjedhu hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhu jedha erga kana jedhee booddee 3:1-5 dhaqaa laala kanum boqonnaa 3 Ximootiyoos 3 isuma lammaffaa kana 1-5 akkas jedha guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhu namoonni warri ofittoo sassatoo of jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra abboota isaanii haadhota isaaniif hin abboomamu galatan qabu warra wanta qulqullaa'an morman ta'u warra jaalala of keessaa hin qabne warra araaran jaallan warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti hin madaqne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannaa hin qabne warra of arguu dhabuudhaan of bokoksuun waaqayyoon jaallachuurra warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru warra nama jedhe dhageessanii mee warri dhageessanii dhaloota akkasii kana tokkaa jedha of arguu warra hin dandeenye jireenya isaanii yeroo darbe gaafa barumsa kana barsiis isinitti meera dhalli namaa heerti yookiin garaa jenna nuyi warri adii heerti jedhu laphee namaa isa jennu lapheen namaa kun kutaa 3 akka inni qabu isinitti meen ture kutaan tokko maalidhaan jedhu waaqnis beeka namnis beeka abbaanis of beekaa jedhu isaan kun kutaa laphee namaa kutaa gola yaada namaa jechuudha gola yaada namaa isa sirrii isa beekama isa hundumtu beeku abbaan of irratti beeka namni irratti beeka waaqni irratti beeka inni kan biraan immoo waaqayyo irratti beeka inni of irratti beeka garuu namni irratti hin beekuun siniin jedha isa gaanam inni afaaniin qabama afaaniin dubbata malee garaa kee hin qabuun jedhu namoonni yagalee waaqayyo immoo waan garaatti keessa guuteetu afaaniin ba'a jedha garaadhaa waan qabu eessaa fidire hammina garaa hin qabu hin dubbata malee dhumma namoonni eessaa dhufe waan garaa kee hin jiru sagalee waaqayyo waan garaa keessa guuteetu eessaan ba'a heeyyee akkas kanaaf namoonni hin beekan irratti jallina sooba rakkina inni qabu isa namni irratti hin beeknedha warri xiinsammuu inni sadaffaan immoo waaqayyo irratti beeka namni irratti beeka inni immoo irratti hin beeku akka so'uu hin beeku akka haatu hin beeku akka jibbu hin beeku akka jallaa ta'e hin beeku ani kun nama gaariidha numan dubbadhe suman dubbadhu namni na jibba malee angaraa koo kee an qabuun jedhan immoo taraasa inni kun isa namichuuf hin beeknedha jiru egaa jireenyi namaa maaliin miidhamaa
jennee ilaalle isa ofirratti hin beekne sanaanii isin hin jennu. Maaliif yoo isinitti himtan hin dhagahu. Ofiisaa immoo ofiin arguudhaa kaayee. Ofiin argu yoo itti himte hin dhagahu. Kanaaf golli namaa inni ofirratti hin beekne jireenya namaatiif fileeriitii kufaatii isa jalqabaatiin isin hin jennu. Kanaaf jireenya namaa keessatti iddoo olaanaa inni qabu gara dhumaatti isinittan hima. Of arguudha. Namni of argee jireenya isaa arga, eenyummaa isaa arga, naannoo isaa arga, laphee isaa arga. Kanaaf egaa iddoo kanatti bara dhumaa jalatti namoota dhaloota akkasiitu ka'a. Waan qajeelaa warra hin jaallanne, waan isaanitti tolu duwwaa. Waan isaanitti tolu duwwaa warra jaallatantu ka'a. Mana yaalaa gaafa dhaqxan qoricha isinitti tolu isinii kennu miti. Qoricha isin fayyisu isinii kennu mala. Akkasii yoo jedhan heeyye. Qoricha isin fayyisu isinii kennama malee isa baay'ee isinitti mi'aawtu isinii kennama miti. Utuu addaa liqimsitee koosoon si keeyaba, dhukkubni si keeyaba. Kanaaf yeroo baay'ee daa'immanii fi qorichi kennamu qoricha akkamiiti? Isa mi'aawu kennuuf maaliif? Daa'ima sagalee Waaqayyoo kanaaf jedheetu daa'iman ta'inaa wallaalotan ta'inaa. Maaliif? Daa'imni amala isaanitti hin beekaman keessaa wanti gurguddaan sadii beekaman. Inni tokko waan mi'aawu duwwaa jaallatu. Karameellaa kan mootummaa taadha. Mootuu jaallatu. Daa'ima waan mi'aawu kanaaf faabirikaan warra daa'immanii ta'aniif kanaaf qoricha mi'aa isaan fayyisu kennuuf mi'aa waan isaan fayyisu. Gaafa ol sittan garuu sadarkaa keessanii isinii qophaa'aa deema qoricha. Yeroo gaataatan garuu isa baay'ee hadhaa'u isinii qophaa'u jalqaba. Isatti darbitu jechuudha. Waaqayyo gara isa hadhaa'aatti isin haa dabarsu. Ameen jedhaa kaayi. Maal kana jaallatti? Isa mi'aa malee ameen hin jettamanii isin. Kanaaf inni kan biraan mana yaalaa gaafa dhaqxan hakiimiin isin ilaalee yoo wanta garaa tarsaasu ta'e hin tarsaataa isin jedha dhufe. Hin hollattu gaa. Waan isin jibbuufi dookterii gaafa dhufee qoricha isinirra kaa'ee mallatteessi opereeshinii taataa hin tarsaataa jedha. Maal taata? Yeraa gaa'ii. Fayyuudhaaf tarsaa'uun dirqama. Hodhamuun immoo dirqama. Mana Waaqayyoo keessa opereeshinii fi hodhamuutu jira. Ameen jedhaa. Kanadha hiikti wangeeluma wanti jedhu gospel inni nuyi jennu tarsa'anii fayyuudha. Tarsa'anii dhukkuba of keessaa baasu ergamumti wangeelaa. Kanaaf dhufeetu hin tarsaataa qophaa'ii dhukkuba akkasii keessa jira. Sun immoo opereeshinii malee si keeyyaa bahuu hin danda'u. Sanaan booddee egaa amma waa lama beekamudha. Yookiin diddanii dhukkuba keessa mudhattanii galtu yookiin ishettanii tarsaatanii hodhamtanii fayyitanii galtu jechuudha. Kanaaf ergasii booddee hin mallatteessitu kutaa opereeshiniitti seentu siif gargaaraaf dookteera duwwaa tolsee. Waan garaa isinitti jabaatu fakkaata dookteriin gaafa sana. Waan isin jibbu isinitti fakkaata. Gaafa inni hin argitan baay'isee wayisiin. Gaafa inni waan itti isin tarsaasu qoricha isaa maal isaa gaafa dhattanii ol galtan lafti duwwaadhu sinee duwwaa jira. Wanni duwwaa jira. Ergasii dhufeetu wanti isin of wallaalchisu wanti akkasii qaama keessa wallaaltan godhu isinii kennamu. Ergasii booddee egaa daqiiqaa muraasa sa'aatii muraasa booddee maal akka taatan hin beektan. Qaqqabdanii of ilaaltanii lafan jiraa waaqa jiraasaa hin beektan. Dhukkubni isin keessaa ba'e adeemsaan sa'aatii 24 booddee madaa keessan argitu. Qaqqabdanii argitu. Sanaan booddee dookteriin dhufee isin ilaalagaa akkam ammasiin jedha. Gooftaan dhufee isin haa ilaalu. Harki Waaqayyoo isin haa qaqqabatu. Amma fayyuudhaaf isa kanatu barbaachisa jechuudha. Kanaaf gaafa akkas godhu dookterichi waan isin jibbuuf miti. Dhukkuba isin keeyyaa baasuun mala. Isin fayyisuun mala.
dhumarratti gaafa gadi fayyiteetta gaafa dhufee koongiraasiin jedha. Ameen jedhaa kan. Guyyaa itti baga gammadde siin jedhu namni siif dhufu. Baga gammadde guyyaan siin jedhan si haa qaqqabu. Dhukkubni kee ba'ee rakkinni kee dhabamee baga gammadde guyyaan siin jedhan si biraa haa ga'u. Akeekni Waaqayyoo fedhi Waaqayyoo inni olaanaan isa kanan maaliif yoo Waaqayyo jedhe isa anutti darbina jedha. Fayyina sattaan lallaba sattaan jireenya sattaan ulfina sattaanutti darbuuf jirra. Haleluuyaa. Duumit baduumit isa caalutti darbuuf jirra. Ulfina caalutti darbuuf jirra. Fayyina caalutti darbuuf jirra. Beekumsa caalutti fayyitantanii koongiraa fayyiteetta. Baga gammadde dhukkubni si keessaa dhabameera. Baga gammadde rakkinni keessa hin jiru. Baga gammadde dhukkubni si keessa hin jiru. Kana booddee hojjechuu, qotachuu, daldalachuu, barachuu hin dandeessa siin jedha. Eeyyamni akkasii harka kee haa galu yee. Eeyyamni akkasii mana kee haa dhufu yee. Hojjechuu dandeessa. Barachuu dandeessa. Daldaluu dandeessa. Waan barbaadde gochuu dandeessa. Eeyyamni akkasii laayisensiin akkasii harka kee haasee. Haleluuyaa. Akeekni Waaqayyo gara keenya dhufe isa kana. Ergasii booddee kana jedhagaa bara akkasii si eegaa jira yaa Ximootiyoos of eeggadhu jedha. Inni kan biraan hojjetaa dhimma baasu, lallabaa dhimma baasu, kiristaana dhimma baasu, dhimma isa baasu. Ameen. Nama dhimma baasu. Erga jedhee booddee asuma keetti dorgoma warra dorgoman akka sirriitti warra dorgoman kana kaasa. Yoo akka sirriitti dorgomte malee fiiguu duwwaa osoo hin taane akkatti fiiga yoo beekte malee gonfoo sana argachuu hin dandeessu moo'edhaan. Ameen. Akka ta'utti calluma jettee waan fiigduuf osoo hin taane sarara keessa fiigan. Minimaa fiigichaa yoo guutte teempoo fiigichaa yoo fiigde ka'umsatu jira mini gaafa fiigan ho'isuutu immoo jira fiigichicha sana saffisiisuu jedhamu. Ergasii booddee finishingi immoo waan jedhamu jira. Namoonni baay'een waan teempoo kana sadan waan hin beekneef fiigicha fiiguu duwwaadhaas akka inni teempoo kana qabu hin beekan. Akka ta'utti yoo fiigde malee gonfoo sana argattuudha Paawulos. Yeroo tokkotti jedhama magaalaa Finfinnee kana keessatti nama baay'ee fiigutu jira jedhama. Gaara Xoxxoo kanarratti shaakala godhaa namni fiigee biraan darbuudha. Gaaf tokko ispoortii koomishiniin magaalaa Finfinnee nama baay'ee fiigutu jira. Mucaa sana finneemee isinii wajjiniin fiigdota kana dorgommii kana dorgomuun fidii jedhan. Sanaan booddee naannoo laga Harree kanatti kan istaadiyeemiitti fiigichi jalqabe dhangaa mucaan dhufee wayyaa isaa uffatee qophaa'eetti namni qophaa'ee jedhama. Sanaan booddee fiigi jedhama. Kana dhaggeeffata gurri kee. Inni qophaa'is dhagahee hin beeku. Fiigis dhagahee hin beeku. Maal duwwaa beeka? Fiiguu dhumaa beeka. Qophaa fiiga bineensaa wajjin fiiga Xoxxoo keessa. Sanaan booddee gaafa sanarra qabatu kuteenuma sokki. Dhaabadhu koo yennaan hinuma sokki. Dafaagaa duukaa bu'aa yennaan. Duukaa bu'an warri kan naanna'anii dhufan. Inni asii ol irraan olee birbirsa gooroo piyaasaa keessa ol qajeeledhan. Duukaa bu'an gamootona dheessatti qabu namichi. Asii achi gara rakkiilootti sokki. Asiin gara awwaaree irra naanna'e laftitti qabanni fidan. Amma warri qabanii fidan namicha barbaadu yoo qabu. Maaliif dhufe namichi? Garuu maal ta'e? Hin badeedhaa ta'e? Hin badda. Akkatti fiigan hin beektu taanaan hin badda. Akkatti kiristaana nama Waaqayyoo ta'an hin beektu taanaan hin badda. Akka ta'utti. Gooftaan nu haa gargaaru. Namichi fiishkaa dhaga'ee hin beeku. Qophaa'ii dhaga'ee hin beeku. Fiigii dhaga'ee hin beeku. Sarara sargee hin beeku. Fiiguu duwwaa beeku. Inni sadaggala keessa Inxooxxoorra fiiganii yeroo dadhaban ta'an duwwaa beeka malee toora isaa, qophii isaa, teemboo isaa hin beeku. Kanaaf booddee dhumarratti naanna'ee dhufeetu asiin gara goorootti dhaqanii qabanii yeroo qabanii fidan mucaa hin jiru laabba'e. Maaliif? Isa argee hin beekne arge. Lafa ga'ee hin beekne ga'e.
Kanaaf akka ta'utti erga jedhee booddee wanta nuyi ilaallee inni jalqabaa jireenya nama waaqayyoo ta'uu kana jireenyuma Phaawulos irraa erga jalqabne booddee Phaawulosuma kana paartii lamatti ilaalla. Inni tokko paartii waan jenne bara jireenya Saa'olummaa jedhe bara rakkisan bara nama boosisan bara balataan osoo hin taane bara balataa ta'an bara nama dabarsan osoo hin taane bara nama danqan bara nama dabarsan osoo hin taane bara nama kuffisan bara jabaadhu namaan jedhan taane bara mataa keessa nama dhaan bara itti namni jireenya sirrii jiraatu osoo hin taane bara ajjeesan bara boosisan bara guban bara dhabamsiisan bara rakkisaa ture jedhe bara jireenyi maalummaa jedhaaga bara jireenya Saa'olummaa barri sun hamaatti barri sun baay'ee bara fokkisaa barri jireenya Saa'olummaa ajjeesuu malee hin beeku balleessuu malee hin beeku gubuu malee hin beeku jiraachisuu hin beeku oo'an qabu garraamummaa hin qabu jaalala hin qabu namoota gaggaarii kana keessa deemee ajjeese Isxifaanosiin ajjeesis namoota baay'ee waldaa kiristaanaa keessaa ajjeesis isa dhumaa irratti waaqayyotti dhufee jedhe barri jireenya Saa'olummaa sun bara falataan bara furmaata ta'an osoo hin taane bara maal ta'an bara rakkina ta'an bara danqaa ta'an bara boosisan bara beelessan bara yaaddessan bara akkasiiti. Jireenya Phaawulos Timootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 kana keessatti haasa'u jireenya Saa'ol keessa darbedha. Ergasii booddee erga kana ilaallee booddee jireenyi barri jireenya Saa'olummaa bara rakkinaa bara rakkisaa akka ture erga ilaallee booddee asirratti xumurreetu paartii turra geenye dhaaban. Inni kun bara jireenya Phaawulosummaati. Bara jireenya Phaawulos achirraa jalqabne gara barri jireenya Phaawulos bara waaqayyoon arganidha. Bara waaqayyoo wajjin walii galanidha. Bara jijjiiramanidha. Bara qabamanidha. Amma gaa iddoo kanatti hojii ergamootaa boqonnaa 9 guutummaa sanatti ilaaltan bara itti jireenyi Saa'olummaa xumurame bara itti jireenyi Phaawulosummaa eegalee argitu. Amma gaa barri sun darbee barri sun xumurame amma jireenyi nama haaraa barri kun bara itti haaraa ta'anii baane waaqayyo waan haaraatti si haafe mul'ata haaraatti si haafe ergaa haaraatti si haafe yaada haaraatti si haafe. Haleluuyaa. Bara akkasiitu barbaadama. Barri ati keessatti nama ta'uu dandeessu bara jireenya haaraa'uuti. Gooftaan nu gargaaru. Kanaaf egaa barri jireenya Phaawulosummaa baratti furmaata ta'anidha. Baratti fala ta'anidha. Baratti sadiiqamaa ijaaranidha. Baratti dadhabaa lafaa kaasanidha. Baratti oo'a qabanidha. Baratti garraamummaa qabanidha. Baratti jaalala qabanidha. Baratti araara beekanidha. Baratti nagaa beekanidha. Barri jireenya Phaawulosummaa baratti dhiisanidha. Baratti gadi jedhanidha. Baratti baratanidha. Baratti gad of deebisanidha. Amma gaa bara jireenya Phaawulosummaa kana keessatti Phaawulos gara gooftaatti erga dhufee booddee wantoota inni ta'e tokkotu jira. Inni tokko maal jedha? Sagalee sana hojii ergamootaa sagalattanii gaafa laaltan lafatti isa rukutee jedha sagalee waaqayyo. Amma gaa barri lafatti nama rukutan darbee bara kamii dhufe? Yeraa kaayii. Bara lafatti rukutamantu dhufe. Dur lafumatti nama dhidhiitu beeka Saa'ol. Amma garuu Phaawulosiin ta'e hin dhufe. Maalidha kun maal jechuudha? Mo'amuudha. Mo'amuudha. Jireenya mo'amuun qabdan taanaani jireenya kiristaanummaa keessa jiraachuu hin dandeessan. Waa tokkoon isinitti hima. Sagalee waaqayyoo keessatti macaafa seera uumamaa boqonnaa 28 dhattanii gaafa laaltan nama tokko argitu. Eewuudhaan Yaaqoob nama jedhamu. Yaaqoob jechuun aca barbaarii jechuudha.
waliin dhooftu jechuudha. Nama waan jedhe namanne, nama waan jedhe haaluu malee hin beeku. Nama goyyoomsuu malee hin beeku. Abbaa goyyoomsee maal fudhata? Eebba fudhata. Obboleessa goyyoomsee maal fudhata? Hangafummaa fudhata. Kanaaf jireenyi isaa maaliin kan guute? Maaloo jedhaa kaa'e? Goyyoomsa lafa dhaqutti sin goyyoomsuun gashu achuma irraa dhufe maqaan sun. Inni kan biraan immoo every time superiority barbaada, olaantummaa barbaada. Wanti hundumtuu kan kootedha. Kunis kan koo, sunis kan koo. Maaliif jennaan masoobii biratti guddate mucaan. Buddeenuma kana lakkaa'aa oola. Daabbooma kana qiritaa oola gibbii keessa deeme. Nyaachuu malee hojii hin beeku. Nyaachuu malee nama hin beeku. Buddeen ija meeqa jira? Hammana jira? Sana jira? Shiroo hojjeta? Maal hojjeta? Sanaaf everything kanuma isaati waan hundumtu. Buddeen kan eenyuuti? Kansa. Nyaanni kan eenyuuti? Biyyi kan eenyuuti? Kanuma isaa. Namni hin mo'amne, namni hin jijjiiramne waan hundumtuu kan kooti. Kanaaf garuu kan isin dhibu kakuu qaba. Maal qaba? Kakuu qaba. Namni har'a isaa ilaala malee bor akka maal akka inni ta'u Waaqayyo beeka. Yaaqoobii. Namni har'a isaa beeka, inni har'a isaa beeka malee bor waan inni ta'u Waaqayyo beeka. Kanaaf maqaatti moggaasaniiru jira. Wadhanii Yaaqoob jedhanii, ata barbaadee jedhanii, goyyoomsituu jedhanii, fakkeessituu jedhanii, ofittoo jedhanii maqaa meeqatti baasaniiru. Ani immoo gaaf tokko taappellaa kana sirraan gataadha Waaqayyo. Ani immoo gaaf tokko taappellaa kana sirraan fuudhaadha Waaqayyo. Taalgaa kana sirraan buqqisaadha. Taalgaattiin namni si beeku Waaqayyo sirraa kaasa. Maqaattiin namni si beeku Waaqayyo sirraa fuudha. Haalelluuyaa. Amalli Waaqayyo akkasii. Fedhii Waaqayyo akkasii. Kanaaf amma gaa Waaqayyo namicha kan kakuu galeera, yaada qaba, ergamarraa qaba. Kanaafuu maal gochuu qaba Waaqayyo namicha kan? Masoobii biraa kaasuu, jabanaa biraa kaasuu, mootummaa kee gadi baasuu. Ameen jiraa kaa'e? Mucaan kaleessas guyyaatti 5 nyaatu ari'ee manaa baasee obboleessi laga ceesisee biraa deebi'ee mana Laabaa deessuma isaa dhaqee isa facaasee haamuu jalqabe. Sagalee Waaqayyo isa facaaftee haamte. Gaafa nachi dhaqu abbiyyuunsa Raaheliin ansii kennadhee goyyoomsee wayyaatti uwwisee ija ishee dhossee miilla ishee dhossee miilli qabeelaa ijji kalaabsuu Saa'ol Yaaqoob isheen barbaadu. Inni ni barbaadu Raaheliin barbaadu. Isheen bareedduudha. Halkan sargii qopheessee eenyuun sii kenna Raaheliin naa kennee ishi bakka rakkoon hin jiru. Sargii hundumtuu qophaa'ee ganama gaafa inni ka'u intalli eenyu? Liyaa ishee ijji galagala, ishee miilli galagala. Yesuus maal taatee maa kana natti laattee isa facaastee haamtaa dha Waaqayyo. Ameen. Mana eenyuun goyyoomsee dhufe? Abbaa. Asii immoo eenyutu isa goyyoomsaa jira? Abbiyyuu. Argitanii isa facaasee haamuu jalqabe. Haa ta'uyyuu malee deemee jireenya isaa sanumaa irratti seera uumamaa boqonnaa 33 kanarra gaafa dhuftan Waaqayyo gara biyya isaatti gaafa isa deebisu malkaa Yaaboq jedhamu irratti nama lafarraa kan hin taane Waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabee jira. Sagalee Waaqayyo wallaansoo wal qaban asii wallaqe. Yaaqoob amala isaa keessatti maal hin beeku? Mo'amuu hin beeku. Mo'amuu hin barbaadu. Sanaan booddee asiin naqee achiin naqee nagaddiisee jennaan siin gaddiisu jedheen. Maal barbaadda moonnaan eebbifamuun barbaadaa jedheen. Sa'a qabu, haadha manaa qabu, ijoollee qabu, gaala qabu. Maal barbaadda mana bichi kun? Waan hundumtuu kan koo jechuu barbaada. Kanaafuu jedheen Waaqayyo mana qabda, lafa qabda, maatii qabda, horii qabda, maqaa kee kanan sirreessii geddara jedheen. Isa wayyuu jennaan hin ta'a bakka. Ameen jiraa kaa'e? Waan mandarri ittiin si beekuun sirraa kaasaa jedheen. Waan ittiin safarri si beektuun sirraa fuudhaa jedheen. Har'aa kaasee maqaan kee Israa'el jedheen. Abbaa sabaati jedheen. Abbaa biyyaati jedheen. Abbaa dhalootaati jedheen. Garuu jedheen waa tokko taatan maal hin taa'inaan luqqeettuu keensi cabsadeen. Qaqaan goonaan luqqeettuu cabsa. Maaliif? Mo'amuu gaafa didan cabuutu jira waan ta'eef.
Asii gaafa mo'amuu diddan cabuutu jira. Yaa'ikoob umarratti hin cabee hin okkolaa sagalee Waaqayyo. Mucaan shekeke bedee mandaratti galee ga'a. Mucaan fayyaa bahee maal ta'ee gale? Cabee gale. Maaliif? Mo'amuu dida. Waaqayyoof mo'ama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo kan inni lafatti isa rukuteef nama mo'amee hin beekne, nama kufee hin beekne, nama kalaatee hin beekne, nama jajabee hin beekne maal godhe? Dik godhee lafatti rukute. Achi ciisee harka laate gaba. Ameen jedhama. Maal jedhe? Harka kenne. Harka kennuuf booji'amuun garaagara. Booji'amanii du'uun jira. Harka kennanii du'uun hin jiru. Ameen jedhama kai. Eenyu gooftaa koo harka kenneeraannaan ana Yesuus nama Naazreeti. Haleluuyaa. Ana sati irratti mana gubaa jirtu. Ana sati ijoollee isaa ari'ataa jirtu. Ana sati rakkisaa jirtu. Ana sati maqaa balleessaa jirtu. Maal godhu ree gooftaa ko jedhega. Hin jalqabe barri gadoof deebisanii abboomamanii mo'amanii harka laatanii Waaqayyoo wajjin jiraatan. Haleluuyaa. Ameen jedhama kun. Namni kaleessa deengadaan sirriidha jedhee yaadu. Baay'isuuwwi namni ati sirrii miti isiniin jedhu taanaan amma gaafa duutanitti isin sirriidhu. Namni of torbee isinitti meera waa'ee mastaawati waa'ee maatii keessatti lolli ka'ee gaafa barsiise isinitti meera. Amaatiif intala ilma gidduutti lola ka'e maaliif jedha kan lola kaasaniif? Of arganii beekan of ilaalanii beekan kanaafi waan argan kun adda isaanitti ta'e. Gaafa namni sirrii miti isiniin jedhu of laaltu jechuudha. Of argitu jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Amma kun maal solloqqee cubbuutu ija isaatti bu'e jedha. Isa dura gararraatti lafatti isa rukuteen isiniin jedhe harka kenneen isiniin jedhe. Isaan kun hundumtuu bu'aa fayyuu keessa jiru. Harka kennu bu'aa jijjiirama keessa jiru. Inni itti aanuun solloqqee cubbuutu ija isaa irraatti bu'e nama caafne qulqulluu. Inni kun maal jechuudha? Akkaataa inni itti ilaalu geeddaree Waaqayyo. Akkaataa inni itti yaadu ilaalcha isa jedhu attitude iyyitaa isa jedhu akkaataa ilaalcha isaa geeddare. Har'aa booddee akkati itti ilaalu, akkati itti yaadu, akkati itti baatu, akkati itti galu addaa jedha Waaqayyo. Akka duriitti ilaaltu, akka duriitti deebitu, akka duriitti yaaddu. Qalbiin kee, yaadni kee, ilaalchi kee akka durii miti. Ameen jedhama. Akka durii miti. Dubbiin kee, jireenyi kee akka durii miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif yoo jettan injifannoon jireenyaa akkaataa nuyi itti ilaallu jijjiiramuu irraa dhufa waan ta'eef. Egaa erga kana jennee booddee nama Waaqayyoo ta'uun akkamitti danda'ama? Ishee kana waa dubbadheen xumura. Akkamitti hin danda'amu? Nama Waaqayyoo ta'uu nama Waaqayyoo ta'uu warri barbaadan. Ta'eera haaraan barbaadaayii warri jettan jirtu. Ta'uutu sin barbaachisa. Ameen. Gooftaan nama saasinaa taasisu. Nama saasinaa taasisu. Ilaa sagalee Waaqayyoo akka jedhu kottaa nama humna arga jedhee booddee akka bifa keenyaatti Waaqayyoo yaadni kee, safuun kee, duudhaan kee, qalbiin kee, eenyummaan kee isa Waaqayyoo yaada Waaqayyoo keessa jirutu nu keessa jira jechuudha. Argitanii? Kanaaf warra Waaqayyoon fakkaatan, warra Waaqayyoon sodaatan namoota Waaqayyoo. Kanaaf nama Waaqayyoo ta'uun attamitti danda'ama isa jedhu inni tokkoffaan jijjiiramuudha. Jijjiiramu. Hin jijjiiramnu taanaan jijjiiramu jechuun haaraa ta'anii bahu. Yoonaastu ajaja Waaqayyoo didee biyya biraatti ka'ee lama caafni qulqulluun Yoonaas boqonnaa tokko raajii Yoonaas boqonnaa tokko gaafatanii gaafa laaltan raajiidha namichi kun raajii eenyuudhaan jedhe nama Waaqayyoon naga'uun fakkaatu maqaa isaa gaafa dhageessan
nama waaqayyoon sodaatu bakkaatu maqaa isaa gaafa dhageessan raajiin ergaa waaqayyoo deeme waaqayyotu dhaqee iddoo waaqayyoo jedhe didee iddoo ofii barbaadetti ka'e. Argitanii jijjiiramuuf tajaajilli gargar, jijjiiramuuf barumsi gargar, jijjiiramuuf beekumsi gargar. Kan nama jijjiiru hafuura waaqayyoo, kan nama jijjiiru dubbii waaqayyoo, kan nama jijjiiru yaada qalbii isa kan waaqayyootu jireenya namaa keessa seenee nama jijjiiru. Phaawulosin kan jijjiiru hafuura qulqulluudha. Phaawulosin kan jijjiiru sagalee waaqayyooti. Phaawulosin kan jijjiiru waaqayyoof mo'amuu isaati. Achirraa jalqabe egaa eenyummaan jireenya Phaawulosummaa yookiin jireenya Phaawulos jijjiiramuurraa jalqabe. Kanaaf yeroo baay'ee waan anasirraa dhaabadhee kukkutee gataa jiru kanaaf namoonni baay'een jijjiirameera yoo naan jettan yoo natti dhiyaattanii na beektan duwwaa. Namni waan tajaajiluuf jijjiirameera hin jenne. Waan lallabu, waan faarfatu, waan raaju, waan kadhatuuf, waan barsiisuuf jijjiirameera hin jennu. Hafuurri waaqayyoo tiraanisfoormeeshiniin dubbii waaqayyoo jireenya namaa keessa jireenya namaa kana tiraanisfoormii kan godhu. Hafuurri waaqayyoo tiraanisfoormerii jireenya namaa keessatti gaafa takkalam gaafa dhaabatu jireenya namaa kana tiraanisfoormii godha. Mi'a beekiraame isin jijjiira. Humna sinitti jijjiira. Beekumsa sinitti jijjiira. Lama sinitti jijjiira. Eenyummaa sinitti jijjiira. Haala sinitti jijjiira. Maal? Hafuurri waaqayyoo. Ameen jedhaa kan. Maaliif sagalee waaqayyoo maal? Hafuurri qulqulluu yommuu gara keessan dhufu nama addaa taatu. Nama addaa. Dubbatee nama addaa. Barsiisee nama addaa. Kadhatee nama addaa. Hojjetee nama addaa. Tajaajilee nama addaa. Yoo ba'u nama addaa. Yoo galu nama addaa. Nama haaraa. Nama haaraa kan nama godhu dubbii waaqayyoon. Hafuura waaqayyoon. Kanaaf nama waaqayyoo ta'uun inni jalqaba jijjiiramuurraa jalqaba. Kanaaf Phaawulos waa'ee ofii isaa gaafa yaadu Filiiphisiiyuus boqonnaa 3 dhattanii gaafa dubbiftan an waan ani ittiin of jaju baay'een qaban ture. Dhaggeeffadhaa sirriitti kana sirriitti himeen xumura. Waan ani ittiin of jaju waan ani ittiin eenyummaa koo himan baay'een qaban ture. Tokko sanyii numti koo sanyii Biniyaam warra Yihuudaa keeyyannalan Biniyaam seeneen jira. Gidani isinan caalaa isinan caalaa yoo beekumsa ta'e Gamaaliyeel namicha biyya sana keessatti seera barsiisuun beekamu Sachaaf akka Oxford University, Harvard University har'a namni filatee dhaqee biratti baratu Phaawulos achittan seera barate. Kanaaf beekumsattis isinan caalaa kanaaf isinan bonnosaa seera eeguu yoo ta'e dhaladhee gaafa guyyaa 8 dhanna qaban seera eeguudhaanis isinan bonnosaa. Amantii ofii ol kaasu kabajuu yoo ta'e immoo isin caalaa mana qulqullummaa gubaa ture. Hidhaa ajjeesaan ture na beektu garuu Kiristoos kan sana godhate. Kiristoos ol fuudhee lafatti na rukutee na keessaa urgufu. Haleluuyaa. Yoo waaqayyo nama keessaa urgufe malee hin danda'amu. Dura akkas godhu maatiin keenya gaafa midhaan isaa haaraa gashan isa durii keessaa urgufu. Ameen jettanii isin isa natoo barreen gaddaa keessaa urgufu. Xaafii daakuzaa midhaan isa bara darbe maal godhu qodaa kee gadi urgufu keessaa haranii maalitti gashu isa haaraa jedhaa kaayi. Siinan jedhu waaqayyo isa durii si keessaa urgufee haaraa sittaana. Eebba haaraa, mul'ata haaraa, tajaajila haaraa, ayyaana haaraa, ergaa haaraa, jireenya keetti haara guyee. Lafa kaanii dhaabannee waaqayyoon kadhanna. Beentaa kaatoo baasya. Jireenya